waan biraa keessa nan galchini balbal duraa deebi. Haala performaansii keerratti hunduun immoo iddoo biraasii barbaada. Yani bara hojiin abdummaa gaarii. Bor nama waliin deemee dhaabbatichi maalirra akka jiru ilaaluufan. Namoo? Hojii quubsaa fi amansiisaa ta'e hojjennee dhiyeessuu hin dandeenyu. Nama waliin Balleessaa ishees akka sirreessituuf itti himeera. Seenaan taantuu kee taatetu waajjira kana geggeessiti. Kan kana naman. Iye, kali sana ako nilagay ito rin. Ano na yan? Iye, akan ito. Yan yan, dir. Boleh boleh si family. Sige, kuya ka. Deebishaanyaan. Asifamyan. Ciree hiyyeessatti jetteetimi. Obboleessa koo maqaa hiyyeessaa hin balleessinu. Hojjettee isa kana nyaachuun keeyyuu waan guddaa. Hiyyeessi otoo hojjechuu danda'u nama harka namaa eegu. Har'a kana nyaatta jechuun immoo boris kana nyaata jechuu miti. Hamma socho'aa jirrutti jijjiiramuun keenya dirqama. Hiyyummaa hin jajjabeessinu. Hiyyummaa keessaa boof immoo hojjechuun keenya dirqama. Akkam amileessuun koo. Anoo ka'ee motivational speakerii ta'uudhaan jedhu. What? Frusa. Osaa jirtaayi. Anis ma dhugumaan ta'e hin dhaggeeffachaa ni jira. Ani hoo firoomsa dhugaa hin dandeessa siin jedhaa. Baay'ee malee. Yeroodhaaf jennee maangadoo qabnee teenya malee waan nu keessa jiru waan cimaadha. Natti fayyadamaan jedhanii tun mana ta'ee hambayni natti fayyadamaa hin jijjiiramtu. Akkami biroo haala jaalattanii? Baay'ee gaariidha. Susuman jijjiiruun ittoo mi'eessu. Biroo haaraa jijjiireef wanti dhufuu jiru. Kanaaf amma dandeenyuun hojii keenyaanis bu'aa qabeessa ta'uuf yaaduu qabna malee. Dhaabbilee lamaan tokko bilbilaniiru yeroo dhiyootti hojii jalqabna. Dhaabbata yeroo darbe sitti meessu har'a yookiin bor dhufanii nu dubbisu. Sunis carraa gaarii nuuf ta'uu danda'a. Yaa gaariidha. Jabaadhaa. Egaa ammaaf biiroon keenya kana fakkaata. Gara fuulduraa immoo babbareechaa fooyyessaa deema. Jabaadhaa.
Tole. Ati garuu hin danda'amtuun seena. Maal? Har'a seenaa jettee na waamtaay? Seenaan bar ammatti aantuu geggeessituu dhaabbata waan haaraa Creative House'iti. Yeroo dhiyootti gara hooggantuu waliigalaatti kan guddattu ta'a. Obboleettii koo geggeessummaan akka salphaatti hin dhufu. Cimanii hojjechuu gaafata. Kanaafiyyuu kana booda seenaa osoo hin taane boos jettee na waamta. Tole? Tole. Boos. Ani kanan jedhu barreessituu ta'urraa al tokkoon geggeessummaatti guddachuu hin cimu? Gaaffii sirrii. Al tokkoo goodaa gubbaatti guddachuudhaaf waan lama gaafata. Tokkoffaan tooftaa cimaa barbaada. Lammaffaan immoo cichoomnaan hojjetanii dandeettii qaban agarsiisuun barbaachisaadha. Inni sirrii ta'utu jiru kan kee garuu akkasitti kan dhufeen fakkaatu. Waan ta'e of keessaa qaba. Maal of keessaa qabaachuu danda'a? Ani maalin beekare utuun beekateen si gaafadhamu? Hin beektu taanaan callisi. Tole boos. Ani kanan jedhu hoosiin keessan akkuma nama sodaachistee maaloo? Warra ishee sodaatanaa sodaachistu malee ana seenaa eenyuyyuu nan sodaachisu. Akkas dubbisu. Miti. Ka'ii deemi. Booda yeroon ba'u wal argina. Tole. Gaafa baatu naaf bilbili. Tole. Siin bilbila. Lati. Kami benar beda bina. Isa lenan ka. Anggaru motivational speaking ke ini dura hindu me. Ati ngome. Dubbachuu jiraachuun ol beeku. Kai buna dhufnee hojiitti deebina. Kunoo amileessu tokko poolisa kai kottu. Isin jijjiire? Gimana? No? Kalisa daftee galtee? Galeera. Akkati galgala sanaan na aaditeetti. Ani maalin godhe? Situ dafee galuu didee bara. Isa yeroo biraa soofna. Kaleessa garuu maaliif akkasitti dhufatte? Maal argiteeti? Boora. Boora? Boora. Booraa keenya? Iyyee, isa natti fakkaateeti. So, si maaltu si rifachiisa? Calliseen. Deebishuu. Kanaan dura ol beektu moo? Umriin isaa dheeraadha. Booraatu bilbile. Boora?
ifa maal tokko. Hello. Iro. Akkamati. Ayno wal harkaa babbanne miti. Ani soo xinnoo biiziin ta'e. Yoom? Har'ama. Har'allee wantoota miti. Garuu dafee yoon ba'e siif bilbila. Haa ta'u jabaa ko. Tola. Maal siin jedhe? Callisee dhuma. Hin baddee si arguun barbaadaa naan jedhe. Ati garuu akkamii fuulli kee sirrii miti deebishu. Lakki nagaa kooti. Deemeen fuula koo dhiqadhee dhufa. Eebbisee maaliif argite? Hin ariine. Iddoo koo dhufte. Amma immoo waan hin jiruuf mana kana keessatti barbaachisummaa ishee natti hin mul'anne. Kanaaf hojii ishee duriitti akka isheen deemtuun itti hime. Maaliif? Natti himuu sirran turre? Moo taayitaan argadhe jettee nama ani waame ariita? Mirga ari'ummoo qabdaa? Seeraan taa'in taasise. Sanuu waardiyaa doorsistee akka isheen hin seenne taasifta? Sitti mul'isu koof dhiifama. Garuu kana booda barbaachisummaan ishee baay'ee natti hin mul'anne. Eessatti akka isheen nu barbaachistu anamoo situ beeka. Maaliif hojii kiyya keessa galta? Akkasitti natti naasa'e. Anis geggeessummaarra kan jiru hin dagatiin. Kana booda seeraan kabajaan na waliin haasa'e. Kabaja beektaa ta'ufi? Kana booda dogoggora akkasii arginaan yookaan anatu mana kanatti ta'a. Kana beeki. Egaa ati dhiisuu dandeessa. Ani garuu waan gaarii natti fakkaate kamiyyuu gochuudhaa duubatti hin deebi'u. Isa kan ilaallu ta'a. Amma deemi. Iddoon teessuma koo ammaa xiqqoo natti hin tolle. Kanaafiyyuu yoon as sirreessitaniif jedheen. What? An sirreessuurra isin sirreessuutu wayya jedheen. Amma deemi. Umni kun nama akkasii waliin wal falmaa ta'u? Way gifti. Firoo, waa sitti muuf jedheen waan aan jettaa moo laata jedhee si sodaadha. Akkas taanaan dhiiskaa mana gaafattanaan. Waan aan jedhe ergeetti natti hin minniisi. Isa immoo abjuu sodaatanii riiba dhiisure. Waan dhufe haa dhufu inuma sitti. Maali? Kaleessa galgala abjuudhaan. Abjuu maalii? Kalee galgala abjuu kiyyaan deebii waliin marga jiidhaa keessa wal ari'aa turre. Eenyutu ari'e? Eenyutu ari'ame? Firoo, ani qoosatiin jiru.
Tole si taree moo isheetu si ari'een jedheen. Isa immoo anatu ari'aa ture. Qabatee taree. Qabdeettaa? Osoo ari'aa jiruu gufuun dhadheen kufee achi booddee ni riba dammaqe. Itoo qabattee ta'e gaarii ture. An kanan jedhu ijoolleen mana kanaan jedheman waan guyyaa yaadaa oltan halkan natti nabduudhaan ilaaltuun jedheen. Maal jechuudha? Maalni maal jechuudhaani? Yeroo darbee namoonni giiftiin habjuudhaan irbaata afeeraanaan jedhe. Ati immoo marga jiidhaa keessan deebi'ee dhiyaate. Fayyaa miti isinii dhiira ta'a malee. Waan yaaddan amma daxxanii raftanii abjuudhaan argitanitti malee raawwatanii. Ani yeroo darbeen shakkeen. Yeroo darbeen si shakkeeran si gaafadheera akka nama tokkootti immoo. Maal shakkite? Antala kanan jaallattaa jedhee si gaafadheen naani lakki naan jedhu. An shakkeera siluma. Shakkeera. Isa isheerraa moo? Hoo. Isa walumaan ta'e ilaalla. Bor immoo abjuudhaan inni wajjin bushaan daakaa bule naan jette dhufte. Haluutii kana. Haylati. Siif nama immoo mana dhaqee hafu. Gadaas irratti waan cimaa laallan. Ani kanaafan ani waasii waliin mari'achuu kanan jibbu. Lati nan qoose siin. Anis keessi ari'uu laan jedhe. Ay ijoollee. Haala mana hojii mana jaalala gootanii. Tolee obbolaan. Nagumaan na barbaaddee kan akka salphachistee na waan ta'eef. Eeyyen nagumaan. Egaa dhimma Afrika. Yeroo darbee yoo amala qabaatte hiriyummaa keenyatti dabalamuu dandeessa naan jenne. Inni sirrii jedha. Amalli keessumoo homaan jedhu. Tole maal ajajamure? Ilaa kun akkuma beektu torbee dhufu guyyaa dhaloota giiftiiti. What? Ani iyyuu dagadheerama. Akkamitti yaadatte ati? Akkamittan irraanfadha. Actually guyyaan dhaloota kan koo fi kan ishee baay'ee wal irraan fagaatu. Garaagarummaa ji'a lamaaf guyyaa lama qofa qaba. Baay'ee nama dhiba. Mucicha smaartiidha. Baay'ees miti. Kulli guyyaa dhaloota ishee isa ammaa xinnoo adda gochuun barbaada. Isan si mariichisuu barbaada. Maal yaaddi? Egaa waan anaaf ishee gidduu jiru beekta. Ana caalaa immoo ishee wajjin bal'inaan haasoftu jedhee yaada. Kanaafuu propoozii gochuu yaadeetan. Maal? Yaa qubeelaan godhaaf jedhee yaadaan jira. Isaaf akka na gargaartu barbaadeetan. Naguma nagala baga gammadda waan jiraalaatti galtan. Baay'ee wayita. Galatu. Taayimaan. Waaw. Toleeftu. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan beekte. Akka deemtee faala kanaa waan dhuftuun fakkaatu ture. Kaleessa waliin galle jechuun bor waliin hojjennu jechuu miti. Qaamni sochii irra jiru walitti buusaan oola. Innoo sirriidha. Tole. Maal si gargaaru? Oomishaan namni sana irra deebinee akka waliin hojjennuuf gaafachuun dhufe. Hin danda'ama. Egaa akkuma kanaan dura waliin jenne haala qulqullina isaa irratti sirreessitaniitu jedhee nan yaada. Eeyyeen dhuftanii ilaaluu dandeessu. Baay'ee gaarii. Akkas taanaan nuyi isin waliin hojjechuuf qophiidha. Okay. Ogeessonni keenya
iddoo oomisha keessanii dhufanii haala qulqullina isaa haa ilaalaniiti haala jiru ilaalle gara hojiitti gala. Ta'a. Egaa ammas ni danda'ametti yeroo fudhatina oomisha keenya ariitiidhaan mata biraan ka'uu barbaanna. Yaaddeen ogeessa keenya boronaan erga. Wanti hundinuu ariitiif qulqullinaan akka hojjetamuuf wanta dandeenyu hundumaan ni godhu. Tole. Gifti. Isa yeroo darbee dubbadheef immoo dhiifama. Rakkoon hin jiru. Atis fedha hojjechaaf qabduuf malee hamminaaf miti. Sin hubadha. Eeyyee. Galatoomii. Egaa boris ni eegna. Tole. Rakkoon hin jiru. Tole. An kana murteessuu hin danda'u. Garuu akka giftiin si jaallattu beeka. Haalli ishee nama keessa jirtu garuu jeeqamaadha. Jaalala keetuun ibsinii fi qubeelaan kaa'uuf jechuun hin ulfaatu nama. Ani hin beeku. Keessi kiyya garuu kanaa natti hime. Yeroo bareedaan kana caalaa immoo hin dhufa jedhee yaadu. Ati immoo hiriyaa kee sirriitti beektu waan ta'eef si mariisisuu barbaadeetani. Yoo na jaallattii ta'e rakkoo maalii qaba? Namu haala kanatti ilaalame wantoonni yeroo isaan itti gaafatan gaariidha. Akkuma beektu mucaan beekaa jedhan kun guyyaa guyyaatti hojiitti ta'eera. Kana keessatti deebii akkamii si kennu akka isheen dandeessu hin beeku. Kulli. Beekaan dhuguma waan dhukkubsachaa jirutti fakkaata. Yeroo darbee mana duwwaa keessatti nu kaamsanii turan. Kulli. Sobee ishee gowwoomsaa jira malee gonkuma waan dhukkubsatu miti. Anis akkasuman jedheeni. Isheen garuu na amaluu barbaadaa jirtu. Nama guyyaan du'a isaa dhiyaachaa jiruun gaddisiisu jettee duukaa dhamaa jirti. Hundaafuu sirriitti itti yaaduu qabda. Waan jiru immoo lii mari'achaa deemna. Tole galatoomii Kulli. Anis haala irra jiru sin beeksisa. Hamma dandeessee garuu mucaa kanarraa fagaachuun akka ishee irra jiru itti mul'isi. Kulli. Boodatti miidhamti. Tole. Itti nima. Ifam. Sinaa rifachiise. Anis biiroodhaa hojii dhiiseen ba'e. Deebi'ee galuun qaba. Tole. Anis nan deema. Maalidha? Lattiin. Kaleessa galgala nama waliin osoo galaa jiru bakka tokko ta'e nyaasaa turre. Sana booda mucaan eessuma isaa yeroo darbees dhufee ture yaadattamti boora kan jedhamu. Inni suuta jedhee fakkeenyarraan nu ilaalaa ture. Maal taarii? Rakkoo qaba? Waan tokko akka sangoonni jedhee baay'een sodaadhe. Mucichi sin jaalladhe maal jedhee na rakkisaa ture. Aardi diiskii yeroo darbees immoo fidee kan naaf kenne isadha. Eessaa fuudhe? Akkamitti eessaa akka inni fidee hin beeku. Garuu immoo fidee naaf kenne. Akka ati barbaadaa jirtu akkamittiin bari? Yeroo hundumaa nama nu hordofsiisa. Kaleessa galgala dhokatee nu hordofaa ture. Har'ammoo namoodhaaf bilbilee galgala sin barbaadattiin jedhe. Waan tokko akka sangoonni jedhee sodaadheera. Hin sodaatiin. Homaa sangoodhu. Akkanatti himtetti immoo isaan obboloowwan. Tarii waliin mari'atu ta'a. Anuun beeku lalu. Garaan koo baay'ee na sodaachaa jira. Ati garuu akka bu'uuraa walii wal beektan namooti himteettaa? Inni maaliif? Itti himuu qabda turtii? Maal jedheen itti hima? Na jaallataa namoota naannoo koo jiran hundumaa ni reeba jedheen itti hima? Noo. Akkas miti. Waan barbaadnutis akka wal beektan itti himuu qabda turte. Hundaafuu ammas carraa argattee dursiitti himu. Ayyaala.
Ifama lalo. Deebisha. Namna latti si barbaadaa jira. Eenyu? Nama ta'e wayiiti. Tole nan dhufa. Tole. Lalo, jee. Maaliif na barbaade nagumaan? Akkanatti jiru osoo agartuu nagumanii naan jettama. Maal taate? Daafuu dhiifamaa riiskii keessan fuudhee sirra kisoo dhufu. Naaf hin galle. Erga darbee booda akkas taatee dhiifamaaf dhufte moo? Maal godhu ree? Dookoon dura dhiifama si gaafadha jedhe. Maal? Maal haasaa jirta? Eenyutu si ajjeesa? Booraatu na ajjeesa. Boora? Eeyyee. Booraan maaliif si ajjeesa? Kanarraas turuu hin danda'u. Galeen ciisa. Hundaafuu akka jirtu kanatti deemi dhiifama gaafadhu jennaan nan dhufe. Osoon kana bareetii harka koo sassaabadheen taa'uun ture. Boora. Yoom maal godhinaaf wayya gurbaa kana uff. Namoo dhaabbanni aannanii yeroo darbee sun qulqullina isaanii sirreessanii dhufanii jiru. So booda qilaaniif hime. Haa ta'u nan ilaale. Ati garuu akkamii fuulkee sirrii miti. Nagaadha moo? Nagaadha. Xiqqoo haaluma hojii kana. Mee ka'ime haala kana keessaa beetii xinnoo baanii asii qilleensa fudhanna. No. Please. Hello. Ana Mosee eegaan jira. Dhiifama boraa hojii wayii qabadheen jira. Sa'aatii meeqatti dhufte? Ilaaleen dhufa. Siifin bilbila. Haa ta'u. Dhiifama. Gifti. Gaafan taa'ee si ilaalu haalli hojiin kun baay'ee si miidhaa jira. Baalaansi gochuu qabda. Akkasumas baay'ee si miidha. Maalin godha?
haalan keessa jiru argaa jirta miti. Naagala. Garuu hojiin nuuf fixamanii dhumu. Kanaafuu dirqama baalaansi gochuu qabda. Inni sirriidha. Taati. Mudii kana keessaa bahiitii wanti si gaafadhu. Maal? Gaafadhu. Gara fuulduraatti maatii akkamii abbaa manaa akkamii qabaachuu barbaadda? Gaaffii akkasii amma gaafachuun hin cimu? Hin cimu. Yoo sirriitti itti yaadde. Abbaa manaa na hubatu. Ijoollee isaaf immoo abbaa gaarii ta'utti hirmuu nan barbaada. Ijoolleen koo eenyummaa isaanii baranii barumsa isaaniitti cimanii hawaasa isaaniif waan gaarii gumaachan akka isaan ta'an nan barbaada. Garuu kan Waaqayyootu caala. Waaw. Baay'ee nama dhiba. Akka akkas ta'ummoo abdii guddaan qaba. Akkamittan bare beektaa? Ija kee keessatti ija koon argaa jira. Kana qofaa miti. Hela? Beekamal?